حواسني كأن بكا جرتنت كان وقرتن كان لقيتن بكا جرتنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيا جرتن كبيا على جرتن كانوا لقيتن كان وقرتن بكا جرتنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكبرياء لله سبحانه وتعالى والعظمة لله سبحانه وتعالى والشكر لله أولا وآخرا سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام. نعمة الإسلام وخدمة الإسلام وخدمة الدعوة والدين. ربك يا ألف ألف شكر ست هاجرات. الحمد لله رب العالمين. يا رب قالتهم فتح مجلس أرومي أقالتهم فتح بربادة بعد ربيتي. نمني نمن شكر الرب اللي نشكر وانت إف. هلمي نبرة يون هنا كان جاء مسوني هلمين سنتية ترتي يوني نمو جركانا ترتي قدرة ربيتين يالي يرو إيرا توري abdii yeroo dheeraa ture, gaafii yeroo dheeraa ture, har'a deebii kan nuu kenne rabbal aalamiina. Sababaan majlisa Oromiyaa kan jijjiiramaa kana. Umrii keenya irratti rabbi kana nu argisiise hawaasa keenya. Hawaasa muslimaa Oromiyaan haqa ofiin arganne gama kamiinuu gama amantaatiinis tahee gama siyaasaatiinis waan isiin malu galma gahuu hin dandeenye in eegalte malee hin xumurre. Itoophiyaa keessatti muslimni parsantii 50 ol Oromiyaa keessatti argama. Haqa ofiin arganne. Mana isiin maluun arganne, teessoo isiin maluun arganne. Akka hindaaqqoo gaara galtee waggaa 30 ol hawaasa ofii tajaajilaa turte. Hindaaqqootu gaara gala. Oromiyaan bal'oon hammana geettu biyya ofii keessatti hawaasni muslimaa bal'aan Oromiyaa keessa jiru iddoon itti hawaasa isaatiif tajaajila kennaa ture iddoo namuu beeku sani. In turti malee hayxi bakka ofiin hanqattu rabbi fadlii ofiitiin ar'aan tana oofe otoo alatti hin gargaarsifatin ar'aa Oromiyaan tattaaffii mataa isiitiin majlisni Oromiyaadhaa gamoo kana fakkaatu handhuurfatu jechuun
akka Oromiyaa qofa osoo hin taane akka biyyattiititti seenaa isa duraati. Isiniin mala Oromiyaa baga isinii ta'e. Isiniin mala. Gahe jechuu kootii miti. Hunda gahee hunda geenne jechuu kootii miti. Oromiyaan Rabbi hangana bal'isee uumetuun isuma kana waan guddaa waan jabaa goone amma galma geenne jechuu osoo hin taane eegallee jirra jalqaba gaariidha. Itti fufna inshaa Allahu ta'ala. Namni Rabbitti amantee boruuf waa ol kaawwachuu barbaadde ka sagalee kiyya kana dhageettu biyya keessas ta'ee biyya alaa majlisa kana duuka akka hirmaattuun ergaa sii dabarsuu barbaada. Qabsoo bittaa gamoo waqfii itti hirmaadhu carraan kun sin dabrini. Carraan si dabra malee haalli amma itti eegalame izni rabbiitiin galma gaha. Uf dura malee uf duuba hin deebinu. Akka duubatti hin hafne guyyaa qiyaamaa warri ifaa waqfii qabatee dura deemu si dura yoo deeme duubatti haftee dukkana keessa naan eegi akkan jenne ar'an tana ifaa kana keessa qooda akka fudhattu si dhaama. Kanaaf du'aanni kennaa bakka jirtanitti khuxabaani kenna bakka jirtanitti abbootiin qabeenyi hin deemaa ka hafu kana gamoo fi suuqii fi manaa fi konkolaataan ati qabdullee sirraa hafaa ka gaafa qabrii ati seente si waliin qabrii seenu farankaa mana kana seente. Kanaaf asitti waa kaawwadhuuti seenaa guddaa hambifadhu. Ooltee akka bultuu fi miti itti ariifadhu. Caaltuun toltu'uuta itti ariifatanii waan je'aniif itti ariifadhu. Dhumarratti Muslimni Oromiyaa baga gammadde jedha. Majlifin Oromiyaa baga gammaddan jedha. Hawaasin Oromiyaa baga gammaddan jedha. Oromiyaa jechuun Oromoo jechuu miti akkan dogoggorre. Oromiyaa jechuun sabaa fi sablammii Oromiyaa keessa jiru hunda jechuudha. Oromoon jenne Oromiyaadha hubadhu hirmaadhutti. Kanaaf gamoo ibaadaa ka rizqii bal'innaa ka umrii dheerinnaa ka diinii khaaddamu rabbi nu haa taasisu. Namni nu affeereen dhufne ufiif odeeffannee sagantaa qabannee karoora qabannee daawwiidhaaf dhufne. Kan hubadhaa namni na yaame hin jiru ani. Dhaga'uu na dhageessisan wayita sanitti sujuudu shukrii go'ani. Sujuudu shukrii lammadaa asittin itti deebi'e. Egaa bilchina garaa hunda keessa jiru hundan haasa'anii akkuma jirutti haa ta'uuti. Namni asirratti waliin hirmaatte hundinuu jazaa guddoo rabbii fi nama biraatillee qabda. Ummanni keenya ka Oromoo immoo hedduu isin qusanne. Akka gaafa majlifni kun dhaabate irraa baasii baasaa jennee isinittiin awwanye isin qusanne isin kaawwanne. Wanni nuti isin qusanneef guyyaa kanaafi. As booda wanni nu goota wayitu hin jirtu. Kanaaf
gamoo maqaa keessaniif mataa keessan qabu kana haala inni barbaadun gamoon jaaramuu bituu qofa osoo hin taane meeshaa isa itti fakkaatu isa itti galchuun gatii gamoo kanaa gimmaasha fixata. Wanni nu barbaachisu baay'eedha. Isa kanaaf jum'aa dhufu bakka jirtanitti imaamman illee taatanii kuxaba'anii akkasuma komiteen masjidaa koreen masjidaa bakka jirtan hundatti cinaa dhaabbattanii filmaata keessan ka majlisaa wal cinatti insha Allahu ta'aalaa galii kan akka walitti qabdan asumaanuu amaanaa rabbii isiniin jechuudhaan barbaada. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.